jechi fiiziksii jedhu jecha warra Giriikii physics jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, hiikaan isaas uumama jechuudha. Table 1.1 some branches of physics. Sochii wanta tokko humna wajjin immoo humna wajjin miti kan jedhu kan qoratu meekaaniksii jedhamaa jechuudha. Okay, 1.3 related fields to physics. Ji'oofiiziksii fi ji'ooloojii gargar baasa, adda baasa. Ji'ooloojiin qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne kan qoratudha jechuudha. Ji'oofiiziksiin ammoo seera bu'uuraa fi mala fiiziksii qorannoo lafaa irratti hojiirra kan oolchudha. Nuclear fiiziksiinis damee fiiziksii ta'ee caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratudha jechuudha. Okay. 1.1 definition and the nature of physics. Aragaa kan wal wajjin laallu unit 1 or chapter 1 physics and the human society. Okay, welcome to the Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara channel Afaan Oromoo Academy ti nagaan dhuftan. Aragaa kan wal wajjin laallu unit 1 or chapter 1 physics and the human society. Boqonnaa tokko kana keessatti wanni nuti ilaallu waa'ee fiiziksii fi akkasumas waa'ee hawaasa namaa. Fiiziksii fi waa'ee dhala namaa maal akka fakkaatu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu wajjin tura. Introduction isaarraa haa eegallu. Introduction. You learned about general science in lower grades. Kutaa gadi aanaa keessatti waa'ee saayinsii waliigalaa baratteetta. General science includes subjects like biology, chemistry and physics. Saayinsiin waliigalaa barnoota kanneen akka biology, chemistry fi physics kan of keessaa qabudha yookaan kan of keessatti hammatedha. Therefore, kanaafu in this grade level and in higher grades kutaa amma keessa jirtu kutaa kana keessaa fi hamma kutaa olaanaatti yookaan hamma sadarkaa olaanaatti you will learn about each of the three subjects and explore their beauty. Barnootaan sadan amma subjectota maqaa isaanii tuqne kana kan barattuu fi akkasumas bareedina isaanis kan qorattu ta'a jechuudha. Kan si biraa hin hafne jechuudha. In this unit you will learn about physics and the human society. Boqonnaa kana keessatti waa'ee fiiziksii fi akkasumas waa'ee dhala namaa yookaan waa'ee hawaasa namaa kan laaltu ta'a. In particularly you will learn about definition of physics. Keessattuu wannati beekuu qabdu yookaan wannati laaltu waa'ee hiikaa fiiziksiiti. Waa'ee hiikaa fiiziksii, definition fiiziksii ni laalta. Different branches of physics. Akkasumas ammoo dameewwan fiiziksii garaagaraa kan laaltu ta'a. Dameewwan fiiziksii garaagaraa ni laalta. Relationship between physics and other fields of study. Akkasumas walitti dhufeenya fiiziksii fi barnoota biroo maal akka ta'e ni laalta. Akkasumas ammoo contributions of permanent scientists in advancing physics and the way physics knowledge was evolving and changing in history. Akkasumas gumaacha saayinsistoonni beekamoon fiiziksii guddisuu keessatti qabanii fi akkamitti beekumsi fiiziksii seenaa keessatti jijjiiramaa akka dhufee kan laaltu ta'aa jedha. Kan laaltu ta'a. Okay. 1.1 definition and the nature of physics. Tokko tuqaa tokko hiikaa fi uumama fiiziksii kan jedhu kutaa kana keessatti ilaala. At the end of this section you should be able to kutaa kana keessatti waan ati danda'uu qabdu define physics in different ways. Fiiziksii karaa garaagaraatiin hiikuu. Fiiziksii karaa garaagaraatiin hiikuu danda'uu qabda jechuudha. Have you ever thought about some modern technological devices such as computer, smartphones, tablets, etc. Ati yeroo tokko wantoota teknooloojii ammayyaa kan ta'an kanneen akka kompiitaraa, smartphone, bilbilaa fi tableetii yaaddeetta. Also think about the fact that our
historical heritage such as Harar Jagal, Faslides Castle, the Obelisk of Aksum, and the Rockhaven Church of Lalibela. Buildings have kept their balance and survived for hundreds of years. Akkasumas warroottan hambaalee seenaa keenya ta'an kanneen akka Harar Jogolii fa'aa, Faasil fa'aa, Aksuum fa'aa akkasumas Cherchii Dhagaa kan jennu kan Laalibalaa keessatti argamu madaalaa fi baalaansii yookaan boca fi eeggatanii waggoota dheeraaf turaniiranii isaanis yaadii jedha. The working principles of all this rely on physics. Gatiin hojii kanaa yookaan qajeeltowwan bu'aan wanta kanaa hundi kan fiiziksii irratti hirkateedha jedha. Kan fiiziksii irratti hirkateedha. The word physics is thought to have come from the Greek word physis meaning nature. Jechi fiiziksii jedhu jecha warra Giriikii physis jedhurraa kan dhufe yoo ta'u hiikaan isaas uumama jechuudha. Jechi fiiziksii jedhu jecha warra Giriikii physis jedhurraa kan dhufe yoo ta'u hiikaan isaas uumama jechuudha. Hiikaan isaas uumama jechuudha. Hence, physics is a branch of natural science and made at describing the fundamental aspects of our universe. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee gama bu'uura yuunivarsiitii keenyaa ibsuuf kan kaayeffatedha jechuudha. Gama bu'uura yuunivarsiitii keenyaa ibsuuf kan kaayeffatedha. This includes what things are in it. Akkasumas ammoo kun kan of keessatti hammatu maaltu akka keessa jiru, akkasumas ammoo what properties of these things are noticeable, akkasumas ammoo amala wanta sanaa maaltu akka mul'atu, amalli wanta sanaa maaltu akka mul'atu, akkasumas and the process those things or their properties undergo. Akkasumas wantoonni sun yookiin qabeenyi isaanii adeemsa akkamii keessa darbu kan jedhu kan dabalatudha jechuudha. Inni biraa in simpler terms, physics attempts to describe the basic mechanisms that make our universe behave the way it does. Akkasumas gabaabumatti fiiziksiin malleewwan bu'uuraa uumamni keenya akka amala isaatitti akka amala qabaatu taasisan ibsuuf yaala yookaan ammoo fiiziksii jechuun madda hojii uumamaa keenyaa ibsuuf yaalu jechuudha. Fiiziksii jechuun madda hojii uumama keenyaa ibsuuf yaaludha. Fakkeenyaaf physics enables you to understanding the working principles of cars, airplanes, space rockets, free generators, radios, televisions, etc., as well as many of our daily utensils and tools. Akkasumas fiiziksiin seera hojii konkolaataa akkasumas xiyyaaraa, rooketii qilleensaa yookaan ammoo firiijii, raadiyoo, televezyiinii kan kana fakkaatan akkasumas meeshaalee garaagaraa hedduu hubachuuf nu gargaara jechuudha. Inni biraa physics explain physical phenomena such as the difficult of walking on a smooth plane and why an electric fan rotates etc. Fiiziksiin taateewwan fiizikaalaa kanneen akka yookaan xiyyaarotaa ta'ee wanti biraa qilleensarra deemuun rakkisaa akka ta'ee fi maaliif electric faaniin akka socho'anii fi kan kana fakkaatan nuuf ibsaa jechuudha. Physics helps you discover some of the unknown parts of nature and makes you familiar with the modern world. Akkasumas fiiziksiin qaama dachee yookaan qaama uumamaa hin beekne tokko akka nuti qorannuu fi isa wajjin
akka ammayyoofnu nu taasisaa jechuudha. Physics help you to understanding some concepts in other subjects like biology, chemistry, geology, astronomy. Akkasumas fiiziksiin konseptoota yookaan mata dureewwan yookaan konseptii garaagaraa tokko kan sabjeektota biraa keessa jiru, kan baayoloojii keessa jiru, kan keemistirii keessa jiru, kan jiyooloojii keessa jiruu fi kan astiroonoomii keessa jiru akka nuti hubannuuf, akka nuti beeknuu fi nu gargaara jechuudha. Akka nuti beeknuuf nu gargaara. Studying physics helps you understanding concepts, relationships, principles and laws of nature. Physics hubachuun yaadrimee hariiroo seera bu'uuraa fi seera uumamaa hubachuuf si gargaara. A person who studies physics is called physicist. Kanaafu a person who studies physics is called physicist. Namni fiiziksii qo'atu fiizistii jedhamee waamamaa jechuudha. A person who studies physics is called a physicist. Namni fiiziksii qo'atu yookaan baratu tokko, namni fiiziksii qo'atu tokko fiizistii jedhamee waamama. Fiizistii jedhamee waamamaa jechuudha namni fiiziksii qo'atu tokko. In addition, dabalataan to understanding the concepts, relationships, principles and laws of nature, studying physics has various career opportunities. Akkasumas fiiziksii hubachuun yaadrimee hariiroo qajeeltowwanii fi seera uumamaa hubachuu bira darbee carraa hojii adda addaa qaba. Some of the fields in which physics is applicable include dameewwan fiiziksii hojiirra oolu keessaa muraasni isa kana. The field of transportation. Akkasumas damee geejibaa. Inni lammataa ammoo the field of aviation and space science. Akkasumas ammoo damee balallii fi samii yookaan hawaa kan jennu. Damee balallii fi saayinsii samii yookaan hawaa. Inni biraa the field of medicine. Akkasumas ammoo damee qorichaa yookaan ammoo damee dawaa. Akkasumas inni biraa the field of forensic and military science. The field of forensic and military science kan jedhu kuni damee qorannoo yakkaa fi waraanaa. Inni xumuraa ammoo the field of meteorology and etc. Akkasumas ammoo damee qorannoo qilleensaa meteoroloojii jedhama jechuudha. Meteoroloojii ennaa ta'e ammooti akka pronunciation Itoophiyaatti meteoroloojii kan jennu ammooti qorannoo lakkoofsaati jechuudha. Meteoroloojiin ammoo qorannoo qilleensaa jechuudha. Meteorology and meteorology. Kanaafuu warroottan kana dameewwan fiiziksiin hojiirra ooluu keessatti qabu jechuudha. Kanaafuu key concept. Physics is a branch of natural science that attempts to describe the basic mechanisms that make our universe behave the way it does. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee malleewwan bu'uura yuunivarsii keenyaa yookaan uumamni keenya akka amala isaatti akka amala qabaatu taasisan ibsuuf yaala. Yookaan fiiziksiin damee saayinsii uumamaa ta'ee madda hojii yuunivarsii keenyaa yookaan madda hojii uumama keenyaa ibsuuf yaaludha jechuudha.
Amma kallattumaan 1.2 branches of physics tokko tuqaa lama dameewwan fiiziksii wal wajjin ilaallaa jechuudha. At the end of this section you should be able to xumura kutaa kanaa irratti wannati danda'uu qabdu yookaan wannati beekuu qabdu describe the different branches of physics. Dameewwan fiiziksii garaagaraa ibsuu danda'uu qabdaa jechuudha. Dameewwan fiiziksii garaagaraa ibsuu danda'uu qabdaa jechuudha. So as our technology evolved over the centuries, physics has expanded into many branches. Teknooloojiin keenya waggoota dheeraaf guddachaa dhufeera. Kanaafuu fiiziksiin gara damee adda addaatti qoodameera. Some of the branches of physics are summarized in table 1.1. Dameewwan fiiziksii muraasni gabatee tokko tuqaa tokkorra jiru jedha. Kanaafuu ni ilaalla jala jira tokko tuqaan tokko suni gabateen tokko tuqaa tokko jala jira jechuudha kan laallu ta'a. Key concept irra ammas the branches of physics dameewwan fiiziksii eenyu fa'a akka ta'an kan laallu ta'a jechuudha. Dameewwan fiiziksii eenyu fa'a akka ta'an kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Dameewwan fiiziksii kanneen keessaa meekaaniksii, akoostiksii, ooptiksii, termodaayinaamiksii, elektiroomagneetizimii fi niwukileer fiiziksii etc kan biraas jiru kan kana fakkaatan ni laallaa jechuudha. Wajjin laalla. Akkasumas meekaaniksii irraa haa eegalluuti. Meekaaniksiin sochii wanta tokkoo humna malee yookaan humnaan malee yookaan akkasumas ammoo wabii humnaa wajjin kan qoratudha yookaan meekaaniksiin bakka lama qoodama. Quantum meekaaniksii fi classical meekaaniksii jedhamee bakka lamatti qoodama jechuudha. Quantum meekaaniksii fi classical meekaaniksii jedhamee bakka lama qoodama. Quantum meekaaniksiin small particle yookaan amaloota small particle warroottan jedhaman kanneen akka prootoonii, niwuutiroonii fi elektiroonii kan qoratudha jechuudha. Classical meekaaniksiin ammoo seera sochii uumamaa fi seera sochii humnootaa fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Kanaafuu meekaaniksiin bakka lama qoodama. Quantum meekaaniksii fi classical meekaaniksii jenneerra. Quantum meekaaniksiin warroota amaloota small particle kanneen akka prootoonii, niwuutiroonii, elektiroonii qorata jenneerra. Classical meekaaniksiin ammoo seera sochii humnootaatii fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jenneerra. Akkasumas ammoo akoostiksii haa ilaallu. Akoostiksiin qorannoo sagaleeti. Kan waa'ee sagalee qoratudha jechuudha. Inni biraa ammoo ooptiksiidha. Ooptiksiin qorannoo waa'ee ifaati. Waa'ee ifaa kan qoratudha. Waa'ee laayitii kan qo'atudha jechuudha ooptiksii jechuun. Inni biraa ammoo termodaayinaamiksiidha. Termodaayinaamiksiin ho'i humnoota biraa wajjin walitti dhufeenya qaban kan qoratudha jechuudha. Ho'i humnoota biraa wajjin walitti dhufeenya qaban kan qoratu termodaayinaamiksii jedhama jechuudha. Amma inni biraa ammoo elektiroomagneetizimiidha. Elektiroomagneetizimiin jecha lamarraa kan dhufedha. Elektirisiitii fi maagneetizimii. Kanaafuu elektirisiitii fi maagneetizimii jechadhu lamaan walitti dhufanii elektiroomagneetizim jechadhu nuuf kennanii jechuudha. Kutaa 10 boqonnaa 5 irra jira. Ni barattu gara duraa. Kanaafuu elektirisiitiin waa'ee elektirisiitii kan qoratu, maagneetizimiin ammoo akkasuma waa'ee maagneetii kan qoratudha jechuudha. Jecha lamarraa dhufe elektiroomagneetizim jechuudha. Inni biraa ammoo niwukileer fiiziksiidha. Inni xumura. Niwukileer fiiziksiin caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratudha jechuudha. Caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratudha. Kanaafuu tokkoon isaanii gabatee tokko tuqaa tokkorra jira waan ta'eef ni ilaallaa jechuudha. Dameewwan fiiziksii jedhamu jechuudha. Warroottan kun branches of physics
warroottan jedhamanidha jechuudha. Branches of physics. So don't forget. Branches of table 1.1 some branches of physics and their descriptions. Gabatee tokko tuqaa tokko dameewwan fiiziksii muraasaa fi akkasumas immoo ibsa isaanii kan laalu ta'a jechuudha. Dameewwan fiiziksii muraasaa fi ibsa isaanii gabatee tokko tuqaa tokko irratti laallaa jechuudha. Okay, haa jalqabnu. Mechanics. Mechanics irraa eegallu. Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. Mechanicsini damee fiiziksii ta'ee kan inni qoratu sochiin wanta tokko humnaan malee yookaan sochii wanta tokko humnaan malee moo yookiin humna wajjin kan jedhu kan nuuf qoratudha jechuudha. Sochii wanta tokko humna wajjin moo humna wajjin miti kan jedhu kan qoratu meekaniksii jedhama jechuudha. Meekaniksiidha. So mechanics can be further divided into two branches, namely quantum mechanics and the classical mechanics. Mechanicsini iddoo lamatti qoodama yookaan damee lamatti qoodama jechuudha. Maqaan isaanis quantum mechanicsii fi classical mechanicsii jedhamanii bakka lamatti qoodamuu jechuudha. Mechaniksiin bakka lamatti qoodama. Inni jalqaba quantum mechanicsii fi inni lammataa ammoo classical mechanicsii jedhamanii bakka lama qoodamanii jechuudha. Quantum mechanics deals with the behavior of smallest particles like neutrons, protons and electrons. Akkasumas quantum mechanicsini kan inni irratti xiyyeeffatu kan wanni inni qo'atu amala small particle yookaan amala partikiloota xixiqqaa kanneen akka niwutiroonii, pirootoonii akkasumas immoo elektiroonii irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Maaliin quantum mechaniksiin amaloota partikiloota xixiqqaa kan akka niwutiroonii, pirootoonii fi elektiroonii irratti xiyyeeffate kan qoratudha jechuudha. While classical mechanics is the branch that deals with the laws of motion of forces and physical objects. Akkasumas classical mechaniksiin ammoo classical mechaniksiinis damee mechaniksii ta'ee inni ammoo waa'ee seera sochii humnootaa fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Seera sochii humnootaa fi laws of motion of force. Seera sochii humnootaa fi akkasumas immoo physical objects warroottan jedhaman warroottan qaamaan mul'atan kan qoratu classical mechanicsii jedhama jechuudha. Gabaabumatti mechanicsii bakka lama qoonnee laalleerra jechuudha. Mechanicsii bakka lamatti qoonnee laalleerra. Inni jalqaba quantum mechaniksiidha. Inni lammataa classical mechaniksiidha. Quantum mechaniksiin amaloota partikiloota xixiqqaa kanneen akka pirootoonii fi niwutiroonii, elektiroonii qorata. Akkasumas immoo quantum mechaniksiidha kan san qoratu. Classical mechaniksiin seera sochii humnootaa fi wantoota qaamaan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Kanaafuu mechanicsii jechuun sochii wanta tokko humna malee moo humna wajjin kan jedhu kan nuuf qoratudha jechuudha. Kan nuuf qoratudha. Okay. Acoustics. Gara acousticsii taadhunu. Acoustics is the branch of physics which deals with the study of sound and its transmission, production and effects. Akkasumas immoo acousticsini damee fiiziksii ta'ee kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni qo'atu waa'ee sagaleeti. Akkasumas immoo tamsaasa sagalee sanaa akkasumas immoo uumama sagalee sanaatii fi miidhaa sagalichi sun qabu kan qoratudha jechuudha. Gabaabumatti acousticsini waa'ee sagalee kan qo'atu, waa'ee saawundii, waa'ee sagalee kan qo'atu acousticsdha jechuudha. Acoustiksiin waa'ee sagalee akkamitti akka inni daddarbu, akkamitti akka inni uumamu, akkamitti miidhaa akkamii akka inni qabu, gabaabumatti daddarbinsa isaa
uumama isaatii fi miidhaasaa hunda kan qoratu acousticsdha jechuudha. Waa'ee saawundii yookaan ammoo waa'ee sagalee qorataa jechuudha acoustics'n. Inni biraa ammoo opticsidha. Optics is the branch of physics which deals with the behavior, propagation and the properties of light. Opticsiin damee fiiziksii ta'ee waa'ee amalootaa fi babal'ina yookaan babal'inaa fi akkasumas ammoo amaloota ifaa yookaan amala ifaa kan qoratudha jechuudha. Gabaabumatti keessattuu optiksii jechuun waa'ee ifaa kan qoratudha jechuudha. Waa'ee laayitii irratti xiyyeeffate kan qo'atu amala ifaa waa'ee ifaa irratti hundaa'ee waa'ee ifaa kan qo'atu optiksidha jechuudha. Optiksidha waa'ee ifaa kan qo'atu. Inni biraa ammoo thermodynamicsidha. Thermodynamics is the branch of physics which studies thermal energy and the transfer of heat. Thermodynamicsiinis damee fiiziksii ta'ee kan inni irratti xiyyeeffatu yookaan kan inni qoratu anniisaa ho'aatii fi akkasumas ammoo dabarsoo ho'aa kan qoratudha jechuudha. Anniisaa ho'aatii fi dabarsoo ho'aa kan qoratu thermodynamicsii jechuudha. Thermodynamicsidha. Yookaan ammoo thermodynamics jechuun gabaabumatti ho'i humnoota biraa wajjin walitti dhufeenya qaban kan qoratudha jechuudha. Ho'i humnoota biraa wajjin walitti dhufeenya qaban kan qoratu thermodynamicsidha. Yookaan ammoo thermodynamics jechuun anniisaa ho'aa fi dabarsoo ho'aa kan qoratu thermodynamicsidha jechuudha. Damee maaliitii? Damee fiiziksiitidha jechuudha innillee. Inni biraa ammoo electromagnetismidha jechuudha. Electromagnetism is the branch of physics which deals with the study of electromagnetic force like electric field, light magnetic field, etc. Ammas ammoo electromagnetismiinis damee fiiziksii ta'ee innis kan qoratu waa'ee humna electric fieldii, humnoota electric fieldii akkasumas ammoo waa'ee ifaa elektirikii akkasumas ammoo waa'ee magnetic fieldii, waa'ee magnetota akkasumas ammoo waa'ee magnetic fieldii kan qo'atuu fi kan kana fakkaatan kan qo'atudha ishee. There are two aspects of electromagnetism which are electricity and magnetism. Electromagnetism jedhu kuni jecha lamarraa dhufe jechuudha. Jecha inni irraa dhufes electricity fi magnetism jecha jedhurraa dhufe electromagnetism jechadhu nuuf kenne jechuudha. Kanaafuu electromagnetism jechuun wanta elektirikii wal qabatee fi wantoota magneetiin wal qabate kan nuuf qo'atudha. Fakkeenyaaf kanneen akka electromagnetic force yookaan ammoo kanneen akka electric fieldii fi magnetic fieldii kan nuuf qoratudha jechuudha. Electromagnetismiin. Inni biraa ammoo nuclear physicsdha. Nuclear physics is the branch of physics which deals with the structure, properties and reaction of the nucleus of atoms or the nuclei of atoms. Nuclear physics'inis damee fiiziksii ta'ee caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratudha jechuudha. Caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratu maalidha? Nuclear physicsdha jechuudha. Nuclear physics'n caasaa amalootaa fi walnyaatinsa niwukileesii kan qoratudha jechuudha. Innis damee maaliiti?
damee fiiziksiitii jechuudha. Nuclear physics damee fiiziksiiti. Inni xumuraa ammoo astrophysicsdha. Astrophysics is a science that employs the methods and principles of physics in the study of astronomical objects and phenomena. Akkasumas ammoo astiroonomiin saayinsii amalootaa fi seera bu'uura fiiziksii qorannoo wantoota astiroonomii keessattii fi taateewwan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Gabaabumatti astiroonomiin saayinsiidha. Akkasumas ammoo saayinsii maloota seera bu'uura fiiziksii qorannoo wantoota astiroonomii keessattii fi taateewwan mul'atan kan qoratudha jechuudha. Taateewwan mul'atan kan qoratudha. Okay, 1.3 related fields to physics. Dameewwan fiiziksii wajjin walitti hidhata qaban yookaan dameewwan fiildota biraa fiiziksii wajjin walitti hidhata qaban laallaa jechuudha. Tokko tuqaa sadii kana irratti. At the end of the lesson, xumura kutaa kanaa irratti you should be able to wanna danda'uu qabdu yookaan wanna tibsuu danda'uu qabdu identify different general fields of physics and their applications in life. Dameewwan waliigalaa fiiziksii adda baasuu fi hojii isaanii jireenya keessatti ibsuu. Discuss the relationships between physics and the other science and fields like transport, traffic, quality control, and standards etc. Akkasumas walitti dhufeenya fiiziksii fi dameewwan saayinsii biroo akka geejjibaa inni lammataa ammoo tajaajila uummataa yookaan tiraafikii inni sadaffaanii to'annaa qulqullinaa fi kan kana fakkaatan ibsu. So amma kallattumaan gara barnootichaatti. Physics is the foundation of many important scientific disciplines. Physicsini bu'uura dameewwan saayinsii hedduuti. Physiksiin bu'uura dameewwan saayinsii hedduuti jechuudha. Physiksiin. Some of them are discussed below. Isaan keessaa muraasni asiin gaditti ibsamaniiru jedha. Chemistry. Chemistry irraa haa eegallu. Chemistry deals with the interaction of atoms and the molecules. Chemistry'n wal nyaatinsa atoomotaa fi moolekiyuulotaa qo'ata. Kanaafuu chemistry'n wal nyaatinsa atoomotaa fi moolekiyuulotaa kan qo'atu jechuudha. However, haa ta'u malee it's rooted in atomic and molecular physics. Haa ta'u malee hundeen isaa atoomikaa fi moolekiyuulara fiiziksii yookaan moolekiyular fiiziksii irratti hundaa jechuudha, hirkataa jechuudha. Chemistry'n wal nyaatinsa atoomotaa fi moolekiyuulotaa qo'ata. Haa ta'u malee hundeen isaa atoomikaa fi moolekiyular fiiziksii irratti hirkataa jechuudha. Okay. Inni biraa K conceptiin iddoo kana jira. Okay, K concept. Physics is the foundation of many important scientific disciplines including chemistry, engineering, geology, biophysics, geophysics, medical physics, etc. Fiiziksiin hundeessaa yookaan bu'uura gosoota saayinsii barbaachisoo hedduu kanneen akka chemistry, engineering, geology, biophysics, geophysics, medical physics fi kan kana fakkaataniiti jedha. Bu'uura yookaan hundeessaa. So gara isa lammataatti haa ceenu. Chemistry ilaalleerra gara isa itti aanutti. Okay, inni lammataa engineeringidha jechuudha. Engineering. Inni lammataa engineeringidha. Most branches of engineering also apply physics. Dameewwan engineeringii baay'een isaanii fiiziksii hojiirra oolchu. For example, fakkeenyaaf in architecture, physics is
at the heart of determining structural stability, acoustics, heating, lighting, and cooling for buildings. Fakkeenyaaf architecture keessatti fiiziksiin wiirtuu caasaa tasgabbii akkasumas immoo acousticsii waa'ee sagalee, hiitingii waa'ee ho'aa, ifaa fi qorrina gamoodhaaf ta'u murteessuudha jechuudha. Fiiziksiin architecture keessatti wiirtuu caasaa tasgabbii akkasumas immoo acousticsii, ho'aa, ifaa fi qorrina gamoodhaaf ta'u kan murteessuudha jechuudha fiiziksiin architecture keessatti. Inni lammataa ji'ooloojiidha. Inni biraa ji'ooloojiidha. Inni sadaffaarra jira. I'm so sorry. Inni sadaffaan ji'ooloojiidha. Geology, parts of geology, the study of non-living parts of Earth, rely heavily on physics, including radioactive dating, earthquake analysis, and heat transfer across Earth's surface. Akkasumas immoo kutaan ji'ooloojii qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne kan qoratudha jechuudha. Qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne fiiziksii irratti hirkatee kan qo'atu ji'ooloojiidha jechuudha. Qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne non-living parts of earth kan qo'atu ji'ooloojiidha jechuudha. Maalfa dabalatee raadiyooaktiivii of keessa dabalatee akkasumas immoo xiinxala kirkira lafaa fi ho'i qaama lafaa keessa yeroo darbu dabalatee kan qoratudha jechuudha. Ho'i qaama lafaa keessa yeroo darbu dabalatee kan qoratu ji'ooloojiidha jechuudha. Keessattuu qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne kan qoratu ji'ooloojiidha jechuudha. Ji'ooloojiidha. Inni afuraffaan biophysicsdha jechuudha. Biophysics applies principles and methods used in physics to study biological phenomena. Biophysiksiin seera bu'uuraa fi malaawwan fiiziksii keessatti fayyadamanii yookaan malaawwan fiiziksii keessatti fayyadamanii taateewwan baayoloojii qoratanidha jechuudha. Taateewwan baayoloojii qoratanii. Physics uses mathematical laws to explain the natural world, and it can be applied to biological organisms and systems to gain insight into their works. Akkasuma fiiziksiin uumama ibsuu fi seera herregaa fayyadamee akkasumas hojii isaanii irratti hubannoo argachuu fi orgaanizimoota baayoloojii fi sirnoota irratti hojiirra oolchaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu ji'oofiiziksiidha jechuudha. Ji'oofiiziksiidha inni itti aanu. Geophysics applies the principles and methods of physics to the study of the earth. Geophysiksiin seera bu'uuraa fi mala fiiziksii qorannoo lafaa irratti hojiirra kan oolchudha jechuudha. Geophysiksiin seera bu'uuraa fi mala fiiziksii qorannoo lafaa irratti kan oolchudha jechuudha. Gabaabumatti geophysiksiin waa'ee lafaa kan qoratudha jechuudha. Fiiziksii fayyadamee waa'ee lafaa kan qoratudha. Inni ji'oofiiziksii fi ji'ooloojii gargar baasaa, adda baasaa. Ji'ooloojiin qaama lafaa wanta lubbuu hin qabne kan qoratudha jechuudha. Ji'oofiiziksiin ammoo seera bu'uuraa fi mala fiiziksii qorannoo lafaa irratti hojiirra kan oolchudha jechuudha. Inni xumuraa medical physicsidha jechuudha. Medical physics. Diagnostics and medical therapy such as X-ray, magnetic resonance imaging, MRI, and ultrasonic blood flow measurements involves principles of physics. Medical physics
qorannoo fi yaala kanneen akka X-ray akkasumas ammoo suuraa maagneetii riizonaansii, suuraa maagneetii riizonaansii fi safartuu yaa'a dhiigaa altirasoonikii seera bu'uuraa fiiziksii of keessatti qabataa jechuudha. Kana